Nagaan Waaqayyoo bakka jirtan hundumaatti isiniif haa baay'atu. Ani Dirribaa Yaliin jedhama. Egaa yeroo darbee kitaabotaan kanaan dura barreesse keessaa tokko mata dureen isaa jireenyaaf tajaajila ergamaa Phaawulos isa jedhu irratti barumsa barsiisuu jalqabee akkan tureef torban darbees immoo barumsicha keessaa kutaa tokkoffaa waliin ilaallee akka turre ni beekama. Haa ta'uyyuu malee tarii namoonni barumsa kana hin argin jirtan yoo jiraattaniif gara dugda duubaatti deebitanii YouTube chaanaalii Dirree Afaanii jedhu kana yoo ilaaltan kutaa tokkoffaasaa argachuu dandeessu. Gara fuula duraattis immoo barumsi kun akkasiin qaqqabu yoo barbaaddaniif egaa chaanaalii kana yoo subscribe gootan barumsa kana waliin hordofaa deemuu dandeenya jechuudha. Egaa barumsa keenya torban darbee keessatti jireenya dhuunfaa ergamaa Phaawulos otuu bal'inaan gara tajaajila isaa ilaaluu hin naqin fuula dura namni kun dhuunfaatti eenyu ture isa jedhuun waliin ilaaluu jalqabne barumsa qabxii ja'a of keessaa qabu barumsa keenya kutaa tokkoffaa keessatti waliin ilaallee turre. Har'as egaa barumsa keenya itti fufnee ammumas itti fufnee waa'ee jireenya dhuunfaa nama kanaa qabxiiwwan tokko tokko kaasnee waliin ilaallaa jechuudha. Egaa har'a immoo qabxii torbaffaa itti fufiinsa barumsa darbeessatee jechuudha. Qabxii torbaffaa waa'ee lammummaa ergamaa Phaawulos ilaalla. Phaawulos lammummaa akkamii lammummaa meeqa qaba ture isa jedhu ilaallaa jechuudha. Tokkoffaa ergamaa Phaawulos lammummaa biyya lamaa qaba ture. Isaanis eenyu fa'i isa jedhuuf immoo akkamitti argachuu dandeessa jedhu waliin ilaallaa jechuudha. Fakkeenyaaf hojii ergamootaa boqonnaa 22 lakkoofsa 3ffaa irratti kutaa kanaa barumsa keenya kutaa tokkoffaa keessattis kutaa macaafa qulqulluu kana ilaallee turre. Hojii ergamootaa boqonnaa 22 lakkoofsa 3ffaa irratti waanuman ofii isaatiif arraba isaatiin dubbate yoo ilaalle ani Yihuudiidha. Kiliqiyaa keessaa Xarseesittan dhaladhee addana Yerusaalemittan guddadhee jedhe. Ani Yihuudiidha jedha. Darbee immoo Filiphisiiyus boqonnaa 3 lakkoofsa 5ffaa irratti Filiphisiiyus 3:5 irratti immoo dhaladhee gaafa 8ffaan dhagna qabadhee sanyii Israa'el gosa Biniyaam keessaan dhaladhee abbaa koo fi koo Ibroota waan ta'aniifis Ibricha maqaa hin qabneedha jedhee dubbata. Karaa seera eeguu immoo ani warra Fariisotaa keessaa tokko jedhe. Abbaa koo fi koo Ibroota waan ta'aniif ani Ibricha maqaa hin qabneedha jedhee dubbata. Kutaa tokkoffaa barumsa keenya keessatti akkuma ilaallee turre Phaawulos kan inni dhalatee biyya Israa'eliin ala Kiliqiyaa bakka jedhamtutti Kiliqiyaan immoo biyya Sooriyaa keessatti argamte akka turte ilaalaa turre achitti dhalate. Haa ta'uyyuu malee abbaa isaa fi haati isaa Yihuudoota waan ta'aniif karaa maatii isaatii lammummaa Yihuudii ta'uu argateeraa jechuudha yookaan qabaa jechuudha. Kanammoo karaa baay'ee dhimma itti ba'eera. Yihuudii waan ta'eef fakkeenyaaf Yerusaalemitti deebi'ee dhaqee achitti seera barate. Asumarraayyuu qabxiiwwan tokko tokko yoo ilaalleef gaafa guyyaa 8ffaan dhagna qabadhee jedha. Achuma biyya sana taa'ee guyyaa 8ffaatti dhagna qabachuu mataan isaayyuu immoo eenyummaa warra Yihuudotaa keessaa tokko waan ta'eef kuniyyuu hin mul'isa. Haa ta'uyyuu malee kan inni cimsee baay'ee dubbate Filiphisiiyus boqonnaa 3 lakkoofsa 5ffaa kanarra inni jiru abbaan koo fi haati koo Ibroota anis immoo Ibricha maqaa hin qabneedha. Inni jedhu kun lammummaa Yihudummaa qabaachuusaa argisiisaa jechuudha. Kan biraan ergamaan Phaawulos lammummaa biyya Roomaa lammummaa lammaffaan isaa immoo lammummaa Roomummaa isaatiiti. Isa kana sagalee Waaqayyoo keessaa hojii ergamootaa boqonnaa 22 lakkoofsa 26 kaasee hanga 28tti yoo ilaalle baay'ee qabxii guddaa tokko kutaa kanarraa waliin ilaaluu dandeenya. Fakkeenyaaf akkas jedha. Hangafni dhibbaa sun kana yommuu dhaga'e gara hangafa kumaa dhaqee maal gochuuf jettaa jedhe. Hangafa dhibbaatu gara hangafa kumaa dhaqee maal gochuuf jettaa jedhe. Egaa qabiyyee kutaa sanaasin yeroo fudhattanii teessanii ilaaluu dandeessu. Waa'ee maalii dubbataa isa jedhu maal gochuuf jettaa jedhe. Namichi kunoo nama Roomaatii jedhe. Hangafni dhibbaa kun waa'ee eenyummaa seenduubee Phaawulos waan deemu fakkaata, waan beeku fakkaata ittiin jedhe. Kanaafis hangafni kumaa sun gara saadaqee Phaawulosiin anattimi ati dhuguma nama Roomaatii jedhe. Hangafni kumaa kun immoo gara Phaawulos dhaqee anattimi mee ati dhuguma nama Roomaatii jennaan
Phaawulos deebisee eeyyeettiin jedhe. Lakkoofsa 28ffaa irratti hangafichi kumaa sun dabalee nama Roomaatti lakkaa'amuu koo kanaa ani horii dheeraadhaan bitadhee jennaan Phaawulos immoo ani immoo ittiin dhaladhee jedhe. Asitti wantoota lammummaa argisiisan lamatu jira. Garuu kan Phaawulos keessaa yoo adda baasne ilaalle ittiin dhaladhee jedhe Phaawulos. Silas yommuu lammummaa Yihuudummaa isaa ilaalle karaa abbaa isaatii haa ta'uyyuu malee itti dhalate waan ta'eef Yihuudummaa of keessaa qabaa jenne. Iddoo kanattis Phaawulos ittiin dhaladhee jedhe. Maal jechuudha ittiin dhaladhe jechuun isa jedhu waliin ilaalla. Akkamittiin lammummaa Roomummaa argachuu danda'e ergamaan Phaawulos jedhu yoo ilaalle qabxiiwwan tokko ilaalla. Bara sana keessaa lammummaan Roomummaa akkamittiin argachuu danda'a isa jedhuuf qabxii 4 ilaaluun hin danda'ama. Tokkoffaan namni kan inni nama Roomaa jedhamee lammummaa Roomummaa qabaachuu danda'u yoodhuma dhiigaan nama Roomaa ta'ee biyya sana keessatti dhalateedha. Eessatti isa dhalatu eessatti garuu eenyummaan isaa namni sun Roomaa yoo ta'e lammummaa Roomaa hin argata. Beekamaadhuma kun amma. Oromoo ta'e Oromiyaa keessatti dhalannaan Oromiyaadha. Oromoodhumaa jechuudha. Kanaaf nama Roomaa ta'ee biyyicha keessatti isa dhalatu bakka biraattis yoo dhalate namummaan isaa eenyummaan isaa nama Roomaa taanaan lammummaa Roomummaa argata. Kun isa guddaaf isa baay'ee beekamaadha. Kan biraan kan lammummaa Roomummaa argamuu danda'u fakkeenyaaf warri Roomaa bara sana keessaa adeemanii biyyoota baay'ee qabatanii bulchiinsa isaanii jala gashaa turan. Yeroo isaan adeemanii biyyoota weeraranii bulchiinsa isaanii jala gashaa turan kana biyyoonni otuu hin lolin warra Roomaa kana simatan otuu jala hin dhaabbatin otuu hin rakkisin warra Roomaa kana simataa turaniif warri Roomaa namoota biyya sana keessa jiraatanii fi lammummaa Roomaa kennaafii turan. Biyyuma isaanii keessa jiraatan iyyuu malee bakkuma isaan jiranitti waan isaaniif bitamaniif jecha lammummaa Roomaa kennaafii turan. Kun immoo karaa isa lammaffaa. Tokkoffaan itti dhalachuudhaan biyya sana keessatti, lammaffaan isa nama dubbadde kanaan, sadaffaan lammii biyya kamiyyuu haa ta'u. Egaa warri Roomaa bara sana yeroo bal'isanii deemanii biyyoota garaagaraa weeraraa turanii loltoonni biyya isaanii qofaan biyya bal'aa kanaa deemanii qabachuudhaaf ga'aa hin turre. Kanaaf yerootti namoota biyyoota adda addaa keessaa ofitti dabalanii loltummaadhaan leenjisaniittiin biyyoota baay'ee qabachaa turan tureera waan ta'eef namoota loltummaadhaan isaan jalatti bitamee loltuu ta'ee isaan tajaajiluufis immoo lammummaa Roomaa kennuun tureera. Bifa kanaanis karaa sadaffaan tureera. Inni arfaffaan immoo akkuma hangafni kumaa kun hojii ergamootaa boqonnaa 22 lakkoofsa 28ffaa irratti dubbate horiidhaan bitachuunis immoo tureera lammummaa Roomaa kana. Egaa arfan isaanii tokkoon itti yaaduu danda'uun irra jira. Amma egaa yeroo Phaawulos dhalate, Phaawulos kan inni guddate Yerusaalemitti. Garuu kan inni dhalate immoo Qiliiqiyaatti, Sooriyaa keessatti. Isaan kana arfan keessaa karaa kam argate ta'a laata jedhame yeroo tilmaamamu karaa isa lammaffaa ta'uu danda'a ilaalchi jedhu jira. Warri Roomaadhaa Sooriyaa qabatanii bushaa turan baranni dhalate waan ta'eef namoota achi keessa turaniif lammummaa yeroo kennaa turan maatiin Phaawulosis carraa sana argatanii lammummaa Roomaa kana argataniiru. Phaawulosis karaa isaanii lammummaa kana argateera ta'a malee wanti baay'ee jala murree beekuun nurra jiru. Phaawulos yeroo kana Roomaa dhaqee akka hin beekne karaa baay'ee macaafa qulqulluu keessa ragaa guddaatu jira. Phaawulos kan inni Roomaa dhaqe isa dhumaa adeemsa hojii wangeelaa isa sadaffaa xumuree dhufee yeroo qabamee loltootaan qabamee dhuma jireenya isaatii ta'ee Roomaa dhaqe malee isa dura yeroo waa'ee kanaa dubbatu Roomaa dhaqee hin beeku, achitti hin dhalannee jechuudha. Horiidhaan bitate kan jenneef immoo akka namicha kanaa anis horiidhaan bitadhee hin jenne. Kanaaf ilaalchi guddaan kan inni irratti kufu isaa lammaffaa irra jiru kanarraanii jechuudha. Kanaaf Phaawulos lammummaa lama qaba ture yeroo jedhamu yaada kana lamaantu jira jechuudha. Gara biraan
waa'ee qabxii 8ffaan waa'ee haala barumsaa ergamaa Phaawulos. Phaawulos baay'een keenya yookaan hundumti keenya iyyuu guddaa goone kan nuyi beennu waa'ee haala barumsaa Phaawulos yeroo dubbannu ergamaa Phaawulos nama seeraa ture isa jedhudha. Eeyyee nama seeraa ture. Maal jechuudha garuu akkas jechuun nama seeraa ture yookaan seera barate jechuun seera isa kan barate. Akka bara keenyaarraa kanatti akaakuuwwan seeraa baay'eetu jiru waan ta'eef akka bara sanaatti garuu seeran barate jechuun nama kanaa seera isa kan baratee sadarkaa akkamitti baratee isa jedhu ilaaluun hin danda'amu. Dhannee ceenee sadarkaa barumsa isaatii isa dhumaa waa'ee seera barachuu isaatii otoo hin ilaalin mee bu'uurattiin Yihuudoonni ijoollee isaanii barsiisan sirna barnootaa isaan bara sana hordofaa turan qabxiiwwan tokko tokko kaasnee haa ilaallu. Hubannaa keenya jabeessuufis nu gargaara waan ta'eef. Akka aadaa warra Yihuudotaatti mucaan tokko dhalatee durbas haa taatu dhiira waggaa tokko hanga 5 gidduutti haadhotiitu yookaan haadholiitu manatti barsiisa ijoollee. Kutaa sagalee Waaqayyoo seera keessa deebii boqonnaa 6 qabiyyee jiru keessumaa yaa Israa'el dhaga'i Waaqayyo keenya Waaqayyo tokkicha isa jedhu kana ijoolleen xinnummaa isaaniitii kaasanii ijoollonni xinnummaa isaanii mucummaa isaaniitii kaasanii gatiitti kennanii akka isaan sammuutti qabatanii jireenya isaanii keessatti qabatanii guddataniif waggaa tokko hanga 5tti manatti haadhotiitu ijoollee barsiisa. Addumaan macaafa seera keessa deebii boqonnaa 6 qabiyyee achi keessa jiru barsiisuu jechuudha. Kanaaf mucaan waggaa 5 tokko durbas haa taatu dhiira yeroo waggaa 5 guutuu qabiyyee achi keessa jiru sammuusaa keessaa yaadatee himuu danda'a jechuudha. Yeroo tokko tokko tarii fakkaachuu dhiisuu danda'a kun akka aadaa keenyaatti yeroo baay'ee edda ijoolleen guddatanii barsiisuu jalqabna waan ta'eef garuu sabni Israa'el bara sana keessa kan isaan ittiin eenyummaa biyya isaaniitti gatii kennanii jireenya biyya isaanii jiraachisuudhaaf baay'ee gatiitti kennan raayyaa ittisa biyyaa ijaaramaa jabaa hin qabanii garuu barumsatti gatii guddaa kennu waan ta'eef dhaloota isaanii baay'ee barsiisu xinnummaatii kaasan immoo barsiisuu jechuudha. Tarii bara kana keessa namni tokkotu dubbatu yookaan barreeffamarraa wanta arge tokko waa'ee ijoollee barsiisuu yeroo yaannu yeroo tokko ijoolleen barachuu hin danda'an jennee yaadna. Garuu kan gaaffii ta'uun irra jiru ijoolleen barachuu hin danda'an isa jedhu otoo hin ta'in ani ijoollee barsiisuu nan danda'a jennee yaaduu danda'utu irra gaariidha jedha namni tokko. Dhuguma hin danda'u waan ta'eef Israa'eloonni kanatti dhimma itti ba'u. Waanuma fedheef sadarkaan inni jalqabaa waggaa 1 hanga 5tti haala isaaniitti barsiisanii. Isa booddee waggaa 5 edda fixanii booddee waggaa 6 kaasee hanga waggaa 12-13tti immoo ijoolleen amma gaasitti warri shamarranii aadaa Yihuudotaa ta'ee keessaan bifamu warra dhiiraa qofaatu gara mana sagadaa dhaqee. Mana sagadaa dhaqanii barumsa baratu. Manni sagadaa inni jennu kun mana qulqullummaa isa guddaa otoo hin ta'in afaan Giriikiitiin sinaagoog jedhamee inni waamamu mandara keessatti Yihuudoonni egaa akka seenaan dubbatutti maatiin 10 isaa ol mandara tokko bakka tokko jiraannaan Yihuudaa keessas haa ta'u bakka biraas haa ta'u maatiin 10 isaa ol jiraannaan mana sagadaa yookaan sinaagoog jedhamu kana ijaarrataniiti dhimma itti ba'u. Fakkeenyaaf achi keessatti ijoollee isaanii barsiisu guyyaa lafoo guyyaa sanbataarra immoo keessatti sirna waaqeffannaa isaanii geggeeffatu. Kanaaf warri Israa'el maal godhu jechuudha Yihuudoonni waggaa 5-12 yookaan 13tti ijoollee isaanii achitti erganii barsiisuu jechuudha. Yeroo barsiisan ganama ijoolleen yeroo achi dhaqanii tokkoffaa kutaa macaafa qulqulluun amma dubbachaa ture seera keessa deebii keessaa Waaqayyo tokko isa jedhu kana Waaqayyo keenya tokko isa jedhu kana baay'ee jabeessanii ijoollee isaanii barsiisu waan ta'eef achitti ijoollee isaanii barsiisu. Duudhaawwan adda addaa abboommiiwwan kurnan safuu wanta baay'ee achi keessatti ijoollee isaanii barsiisu. Waaree booddee immoo ijoollee isaanii maal barsiisu manuma sagadaa kana keessatti jechuudha. Akka ilaalcha isaaniitti akka aadaa isaaniitti mucaan tokko yeroo guddatu
harka namaa utuu hin kajeelin waa hojjetee jiraachuutu irra jira jedhanii waan yaadaniif ogummaa garaagaraa barsiisu. Fakkeenyaaf ogummaa daabboo tolchuu danda'a, ogummaa kophee hodhuu ta'uu danda'a, ogummaa qurxummii qabuu ta'uu danda'a, ogummaa sibiila tumuu danda'a, ogummaa dunkaana hodhuu ta'uu danda'a. Achitti immoo waaree booddee hojii ogummaa garaagaraa ijoollee isaanii barsiisu. Egaa namoonni baay'een ogummaa garaagaraa achitti baratan jiru jennee yaadna. Sababiin isaa aadaadha waan ta'eef Phaawulos dunkaana hodhuu beekaa jedhamee yeroo dubbatamu bifa kanaan haala amma dubbachaa jirru kana keessatti dunkaana hodhuu barateeraa jedhamee amanama. Sadarkaa lammaffaa irratti ijoolleen mana sagadaa dhaqanii bifa kanaan baratu. Edda isa kana baratanii booddee egaa waaree dura waan baay'ee baratu, seera garaagaraa, safuu garaagaraa, duudhaa sabaa garaagaraa baratu waan ta'eef Phaawulos isa kana baratee isa booddee yeroo waggaa 13-14 guutan immoo gara murtoo barumsaa sadarkaa isaa gararraa jirutti darbuu jechuudha. Phaawulos egaa seera barate inni jedhamu Yerusaalemiin naqeen Gamaaliyaal biratti seera baradheen inni jedhu sadarkaa isa sadaffaa kana keessatti jechuudha. Dhaqee achitti egaa seera kakuu moofaa, abboommii kurnan wanta baay'ee qabiyyee gurguddaa of keessaa qabu achitti seera baratee Gamaaliyaal biratti dhaqee Gamaaliyaal namichi jedhamu kun Fariisota keessaa Fariisicha ta'ee nama dhuunfaa isaatiitti Yerusaalem keessatti seera barsiisaa turedha waan ta'eef achitti gaa taa'ee seera abbootii, seera durii, seera macaafa qulqulluu, seera hawaasummaa baay'ee baratee bara Phaawulos barateera jedhamee yaadamu kana keessaa tokko tokkoon yeroo lakkaa'amu gara seera Yihuudotaa 630 oltu turee jedhamee yaadama. Inni kun egaa kan macaafa qulqulluu jira, waa'een fuudhaa feerumaa jira, waa'een nyaataa jira, waa'een hojii jira waan ta'eef isa kana baratee jechuudha. Phaawulos achii baratee eebbifame seera barate inni jedhamu bifa kanaan sanni barateeraa jechuudha. Fakkeenyaaf hojii ergamootaa boqonnaa 22 lakkoofsa sadaffaa irratti ani Yihuudiidha, Kiliiqiyaa keessaa Xarseesittan dhaladhee addan Yerusaalemittan guddadhee Gamaali'eel biratti seera abaabilii keenyaaf kenname hundumaa ijarratti eegee baradheera. Akkuma keessanarraa kanas Waaqayyoof nan hinaafan turee jedhe waa'ee seera barachuu isaatii dubbata. Hojii ergamootaa boqonnaa 5 lakkoofsa 34 irratti immoo isaan keessaa Fariisichi barsiisaa seeraa kan ture maqaan isaa Gamaaliyaal kan jedhamu barsiisaa seeraa ture jechuudha. Gamaaliyaal inni biratti barate immoo kanaaf egaa seerri kun maal fe'isa jedhu qofaadhumatti yeroo nuyi itti wajjin ilaallu gara fuula duraatti hin dhufa. Ammaaf garuu waa'ee seera barachuu ergamaa Phaawulos akkeetti yoo ilaalle gaariidha. Qabxii kurnaffaan qabxii salgaffaan immoo dhiifamaa waa'ee gaa'ilaati. Yeroo baay'ee namooti adda addaa ergamaa Phaawulos fuudheera moo hin fuune isa jedhuuf lachi macaafa qulqulluu keessatti waan humti inni jabeessee dubbate jira waan ta'eef hin fuunee jedhanii dubbatu. Haa ta'u isas hin ilaalla. Garuu waa'ee gaa'ela isaa yookaan fuudheera moo hin fuunee ergamaa Phaawulos ilaalchisee qabxiiwwan lamatu jira. Qabxii inni jalqabaa ergamaa Phaawulos fuudheeraa ilaalchisee jira. Ergamaa Phaawulos fuudheera. Maaliif fuudheera jedhanii yaadu jarri kun? Kutaa nama qabxii isa darbe keessatti dubbadhee kutaa macaafa qulqulluu Filiphisius boqonnaa 3 lakkoofsa 5 irratti akkas jedha. Dhaladhee gaafa 8ffaan dhagna qabadhee sanyii Israa'el gosa Biniyaam keessaan dhaladhee abbaa koo fi koo Ibroota waan ta'aniif anis Ibreecha maqaa hin qabneedha jedhee gara dhumaatti karaa seera eeguu immoo an warra Fariisotaa keessaa tokko. An warra Fariisotaa keessaa tokko. Isheen jettu kuni wanta akka inni fuudheera nama jechisiisu of keessaa qabdu ilaalcha jedhuudha. Ani Fariisota keessaa tokko jechuun bara sana namni tokko garee warra Fariisotaa, Fariisummaan garee amantii Yihuudoota keessa turedha. Bara sana waan ta'eef garee Fariisotaa keessaa kana keessatti miseensa ta'uudhaa fi fuudhuun ulaagaalee tokko ture. Haadha manaa qabaachuun miseensa garee amantii kanaa ta'uudhaaf namni tokko haadha manaa qabaachuutu irra ture. Kanaaf Phaawulos yeroo Yerusaalemitti seera baratee xumuree
Aadaa warra Yihuudootaa keessatti immoo dafanii fuudhuun heerumuun aadaa isaanii ture waan ta'eef akkuma seera baratee xumureen naannoo waggaa 20 yeroo guute fuudheera ta'uu danda'a. Fuudheera ta'uu danda'a. Sababiin isaa garee fariisummaa keessaa warra fariisotaa keessaa tokko ta'uudhaaf fuudhuun ulaagaalee tokko ture waan ta'eef. Akkasumaan cal jedhee dhaqee ittiin dabalamne. Kanaaf fuudheera ta'uu danda'a. Yeroo ergaa kana yeroo yaada kana dubbatee jechuudha. Fariisota keessaa miseensa ta'uu duwwaa otoo hin ta'in karaadhuma fariisummaa iyyuu immoo Phaawulos cal jedheedhuma eenyummaan isaa achitti daangeffamee waan hafe duwwaa otoo hin ta'in garee yaa'ii warra Yihuudootaa keessaa iyyuu nama tokko hin turin hin hafne. Yaa'ii warra Yihuudootaa afaan Giriikiitiin isaa Sanahedriin jedhamu miseensota gara nama 71 keessaa of keessaa qaba. Bara sana damee siyaasaa warra Roomaatu geggeessa. Jarri kun qabaa bittaa ormaa jala jiru waan ta'eef. Isaantu qaraxa fuudhaa, isaantu biyya bulchaa, isaantu nama hidhaa, isaantu nama ajjeesa. Damee hafuuraa isaanii garuu namoonni gareen ijaaramanii yaa'ii warra Yihuudootaa jedhamanii isaan keessatti fakkeenyaaf fariisonni tokko, saduqoonni garee tokko, abbootiin biyyaa jiru, luboonni jiru. Walumatti gara nama 71ti 71ffaan hangafa lubootaati isatu geggeessa yaa'ii damee hafuuraa kanaa jechuudha. Fariisummaa keessaa iyyuu immoo iddoo guddaa qaba waan tureef fuudhuu bira darbee iyyuu immoo miseensuma garee kanaa iyyuu tureera ta'a ergamaa Phaawulosii isa jedhu immoo dubbatan jiru. Waa'ee fuudheeraa isaa akkeetti yoo banneef maaltu immoo miseensa garee kanaa ta'eera ture jennee akka nuyi shakki nuuf nu taasisaase jedhuuf immoo haalota tokko tokko dubbatu. Fakkeenyaaf yeroo Isxifaanos ajjeefame hojii ergamootaa boqonnaa 7 lakkoofsa 54 kaasee amma 60tti isa jiru yoo laalleef namni kun otuu aboo addaan qabu ta'e otuu cimaa miti ta'e maaliif warri isa ajjeesan uffata isaanii miila isaa jala kaa'atanii inni immoo akka nama aboo qabuu tokkotti dhaabbatee ilaala ture. Bakka sana maal fuudha ture? Aboo qaba ture. Itti fufnee kiristiyaanota ari'achuu isaa wajjin yaada jiru wajjinis immoo wal sima. Namni kun ajajaa ta'uu danda'a ture waan ta'eef fuudhee garee warra fariisotaa keessaa tokko duwwaa ta'uu yoo hin ta'in abooma miseensa yaa'ii warra Yihuudootaa iyyuu tureeraa jedhanii warra dubbatan jiru. Gara biraa hojii ergamootaa boqonnaa 8 lakkoofsa 1 kaasee amma 3tti jiru yoo laalle baay'ee amantoota ari'ataa ture namni kun. Otoo aboon qabu ta'e yeroo inni akkas ari'atu maaltu cal jedhee dhumatti gadhiisa ture. Kanaaf namni kun fuudhee fariisota ture. Fariisummaa keessaan iyyuu immoo daatee garee yaa'ii warra Yihuudootaa kana tureera ta'uu danda'a waan ta'eef namni tokko cal jedhee dhuma lafaa ka'ee dhuma amantoota ari'atee waldaa ari'ee kiristiyaanota irra farra gototee gara mana hidhaatti wanti isa geessisu hin jiru. Kanaafi miseensa yaa'ii warra kanaayyuu ta'eera ta'uu danda'a ture. Fakkeenyaaf kan biraan immoo hojii ergamootaa boqonnaa 9 irratti egaa kutaan kun seenaa jijjiirama ergamaa Phaawulos keessatti baay'ee qabxii addaati waan ta'eef dhaqee luba hangafa lubootaa isa Yerusaalemiin jiruun xalaanaaf kennii dhaqeen hamma Damaasqootti deemee amantoota ari'adda. Asii harka koo jala gashadheera. Kana booddee wanti na dhaabuun jiru hamma Damaasqoo biyya gara biraa deemee iyyuu dhaqeen ari'addaati xalaanaaf kennii jennaan akka waan inni hangafni lubootaa sun xalaa kenneefiitti salphaadhumatti akka waan xalaa argateetti dubbata. Akkas jechuun namni kun nama akkasumaan yoo ta'e nama jabaa sagalee dhaga'amuu qabu tokko akka inni tureeti kutaa kanarraas ilaaluun hin danda'amaa jedhanii yookaan immoo fuudheeyyuu ture kanaaf adeemsa kana keessa darbee warri jedhanis jiru. Gara biraa immoo Efesoon boqonnaa 5 lakkoofsa 22 kaasee 33tti inni jiru gorsa inni waa'ee gaa'ilaa ilaalchisee dubbatu. Namni kun nama fuullee taa'ee keessan jiraatin waa'ee gaa'ilaa dubbatu otoo hin ta'in fuudhee nama muuxannoo isaarraa gorsa dubbate fakkaata waan ta'eef ergamaa Phaawulos fuudhee turee ilaalchi jedhu kanarraa kan maddee dubbatamaa jechuudha. Karaa gara biraa immoo innumti ofii isaatiin kan inni dubbate inni lammaffaan immoo hin fuune warri jedhan immoo yaala isaan dubbatan Qorontos isa duraa boqonnaa 7 lakkoofsa 8ffaa irratti warri hin fuudhiniif warri abboonni manaa isaanii irraa du'an akka koo fuudhaaf heeruma malee oofan isaaniif fooyyaa jedhee dubbata. Ofima isaatii dubbata.
warri hin fuudhiniif takkaadhuma hin fuudhinii fi warri abboonni manaa isaanii irraa du'an akka koo fuudhaaf heeruma malee hafan isaaniif wayyaa. Egaa amma namoonni sila fuudheeraa jedhan amma immoo kutaan kun immoo Phaawulos tumtoomsisaatii hin fuune jedhu maal gidduu kaa'u inni sila dubbateef ergaa kana immoo yeroo Qorontosiif barreesse gidduu dheerinni yeroo jira. Yeroo sana garee warra Fariisotaa keessaa tokko tureera yoo ta'e akkuma jedhame fuudheera. Yeroo baroota booddee dhufee ergaa Qorontos kana dubbatu immoo haala ta'e tokkoon yookiin warri manaa jalaa dadhabdee ta'uu danda'a. Yookaan ragaa qabatamaa nu eddanatti himuu hin dandeenye tokkoon warri manaa sa'asitti bira hin jirtu duutees ta'uu danda'a. Yeroo ergaa kana barreessee baroota booddee isa sana erga dubbatee baroota booddee haadha manaa hin qabu ta'uu danda'a ture malee ergamaa Phaawulos tokkoffaa fuuti sirrii mitii jedhee ajaja baatee bu'uura macaafni qulqulluun ittiin dubbachuu danda'u hin jiru. Haala isaa yoo ilaalle garuu yeroo sana fuudheera kan nama jechisiisu jira. Yeroo kana immoo dhugumaadha manaa hin qabu ta'uu danda'a. Hin fuudhinaa isa jedhu dubbachuuf jedhee otoo hin ta'in haala keessa darbe ibsuuf jedhee kana dubbatee ilaalchi jedhutu jira jechuudha. Kanaaf fuudhee warra jedhaniif akka ragaatti isa sanatu dhiyaata. Hin fuune warra jedhaniif immoo namoonni baay'een akkuma dubbatan Phaawulos kun asitti dubbateera waan ta'eef hin fuune haadha manaa hin qabu warra jedhaniif immoo ragaan kanaa jechuudha. Kan biraan qabxii kurnaffaan waa'ee bultoo isaatiiti. Ergamaa Phaawulos maaliin jiraata ture? Egaa ogummaadhaan seera barateera. Jireenya dhuunfaa isaatiin immoo akkamitti geggeeffata ture? Sagalee Waaqayyoo keessaa hojii ergamootaa boqonnaa 18 lakkoofsi 1-3 irra isa jiru ilaaluun ni danda'ama. Namoonni baay'een keenya yeroo waa'een jireenya bultoo isaatii ka'u bultoon isaa dubbatamu ergamaa Phaawulos nama dunkaana ogummaa dunkaana hodhuu qabu akka ture. Anis immoo silaa sadarkaa adda addaa keessatti yeroo ijoollee isaanii warri Yihuudootaa barsiisan dunkaana hodhuus hin barsiisu turanii jedhee akkuma dubbadde namoonni baay'een keenya dafee gara sammuu keenyaa kan dhufe yeroo waa'ee bultoo nama kanaa ka'u dunkaana hodhaa ture isa jedhudha. Eeyyee ergamaan Phaawulos nama bultoo isaatiif dunkaana hodhee jiraachaa turedha. Fakkeenyaaf akkuma nama dubbachuudhaaf yaalee hojii ergamootaa boqonnaa 18 lakkoofsa 1-3 irra inni jiru akkas jedha. Kana booddee Phaawulos mandara Ateenaa dhiisee adeemee gara mandara Qorontos dhaqe. Egaa biyya Giriikii keessa jiru biyyoonni kun achittis Yihuudii biyya Phonxoositti dhalatee maqaan isaa Aqiilaa jedhamu wajjin wal arge. Kalaawudiyoos mootichi warra Roomaa Yihuudii kan ta'e hundinuu mandara Roomaa keessaa akka ba'aniif abboomeera. Abboomnaan namichi kun dhiyoodha manaasaa Piriskiilaa wajjin biyya Ixaaliyaa dhufe. Phaawulos immoo isaan bira dhaqe. Lakkoofsa 3 irratti hojiin isaanii tokko waan ta'eefis isaan bira taa'ee hojjete. Hojiin isaas dunkaana hodhuu ture jedhe. Hojiin isaas dunkaana hodhuu ture. Maal jechuudha dunkaana hodhuu jechuun? Phaawulos yerootti guyyaa guyyaa hojii Waaqayyoo hojii lallabaa wangeelaa hojjete edda waamame booddee jechuudha. Galgala immoo egaa bara sana keessa dunkaanni hodhanii namoonni fakkeenyaaf warra loltoota Roomaas ta'uu danda'a warra loltootatti gurguratu. Namoonni kun bakka adda addaa deemanii akka barraarraa kana salphaatti mana ijaaruun hin jiru. Meeshaadhuma murtaa'aarraa waan yeroo aduu yeroo bokkaa jala jiraatan jala buufatan waan murtaa'aarraa hojjetama ture waan ta'eef dunkaanumatu ture bal'inaan jechuudha. Mana dhaabbataa taanaan mana dhaabbataatu ijaarama. Kan warra walii gada deemanii fakkeenyaaf kan warra akka loltootaa kan warra namoota karaa lafa dheeraa deemanii daldaltootaas ta'uu danda'a. Dunkaana kanatti baadhatanii bitatanii adeemuu jechuudha. Phaawulos egaa gogaa re'ee irraa egaa dunkaanni bara sana keessa waan baay'ee irraa hojjetama ture. Fakkeenyaaf gogaa garaagaraa irraa hojjetama. Harka caalu garuu Phaawulos rifeensa reettii walitti qabee rifeensa kana walitti fo'ee walitti dha'ee dunkaana irraa hojjetee gurgurataa jechuudha. Gurgurateetii galii irraa argatuun jireenya isaa gaggeeffata ture. Isa kana immoo kan nuti arginu fakkeenyaaf Tasaloniqee lammaffaa boqonnaa 3 lakkoofsa 8 irratti nama tokkotti illee ba'aa kan hin taaneef halkaniif guyyaa hojiitti dadhabnee hojjenne malee
otuu gatii hin baasiniif nama tokkorraa buddeena hin bitanne hin nyaanne jedha. Phaawulos egaa jireenya dhuunfaa isaatii galii dunkaana kan hodhee argatuun nyaata bitachaa ture. Tarii itti fufnee boriftaan yeroo laallu adeemsa hojii wangeelaa isaa garaagaraa keessatti dooniidhaan deemaa ture. Gatii doonii kana kan inni kaffalatu ofii isaaf ta'uu danda'a. Booddee itti fufnee kan nu ilaallu jira ammas jireenya isaa gara dhumaa keessatti Roomaatti dhaqee waggaa 2 hidhamee ture. Achi mana kireeffatee ofiisaaf jiraachaa ture waan ta'eef egaa daara isaa, qallaba isaa, uffata isaa, waan garaagaraa isaa ofiima isaan of danda'a ture yoo ta'e ergamaa Phaawulos hojii isaatti jabaa galiin dunkaana kanarraa argamu jireenya isaaf utubaa jabaata akka ture ilaaluun hin danda'amaa jechuudha. Kanaaf egaa barumsi keenya kutaa lammaffaan waa'ee jireenya dhuunfaa ergamaa Phaawulos ilaalchisee walii wajjin ilaalaa turre hangammaatti kan ture fakkaata. Waan nu hordoftaniif guddaa galatoomaa. Egaa kana booddee bal'inaan gara waamamuusaa kutaan keenya inni itti aanu immoo ergamaa Phaawulos attamitti jijjiirame jennee hanga danda'ametti duraa duuba jireenya isaatiif tajaajila isaatii ilaalla jechuudha. Kutaa sadaffaadhaan yeroo itti aanu hanga walitti deebinutti nagaan tura.